Hai akkam jirtu dhaggeeffattoota kabajamtoota hiriyoota TikTok kiyyaa jiraanis galata waaqayyoo ta'u ijoolleen kiristaanaa baga ayyaana waggaa xoomii qabaataniin singa'ee hamma humna kiyyaa yookiin hamman beeku eebbatana haamin maqaa waaqayyooti sinqabee jira warri ortodoksii taate hundi keetu eebba kana osoo haamen hin jedhin bira hin darbin jechuudha. Waaqayyoon kan har'aan nu ga'ee bara egereetiin nu ga'u rabbiin ijoollee biyya arabaarree jirtu kan mana namaatillee jirtu waaqayyoon bara egereetiin nu ga'ee maatii keenya obbolaa keenya biyya keenya waliin akka dabarsu nu godhu miqanyaa nurraa yaa cabsu kan yaadne yaada keenya nuuf haa guutu rabbiin kaayyoo keenya asaaba keenya kan kaayeffanne kan karoorfanne rabbiin itti nuuf haa guutu keessa nuuf haa bu'u barakaa nuuf haa godhu xiqqashuu guddaa nuuf haa godhu yoon balleesses jiraadhe dhiifama sinin jedha ilmi namaa gaa dhalatee namni hin balleessin hin jiru hunkaan guyyaa tokko keessatti dhiisiti sa'aatii tokko keessatti nuti cubbuu waa baay'ee dubbannaa waa baay'ee haasofna rabbiin cubbuu fi gidiraa keenyas irra nu darbe Toma kanas nagaan nu qabsiise rabbiin nagaadhaan nu haa hiiskisu maatii keenya obbolaa keenya rabbiin nagaa nuuf haa godhu nullee nagaan akka warri akka namaa jirtan jechuudha nagaa nu godhee maatii keenya biyya keenya afaan isaanii walaa beeskisu nagaadhaan maatii keenyatti nu haa galchu rabbiin kan baranaan nu ga'e bara egereetiin nu haa ga'u waaqayyoon inni hoomaan dadhabu jechuudha. Eebba kana osoo haamin hin jedhin bira hin darbin jechuudha. Ijoollee musliimatillee xoomin keessanis ufaa waan jiru jechuudha. Rabbiin xooma sanis singa'ee nagaasin qabsiisee sinillee nagaan sinaa hiiskisu sinin jedha. Rabbiin kan baranaan nu ga'e bara egereetiin nu haa ga'u fayyaa nu godhee cubbuu keenya hunda irra nuuf taree waaqayyoon osoo akka cubbuu keenyatti nuti qaata addunyaa tanarraa baqannee yookiin duunee yookiin banna surree garuu akka waaqayyootiif har'a geenyee jirra meeqa keenyatu guyyaadhaan cubbuu waa meeqa haasaa waa meeqa dubbata meeqa keenyatu hoo sirboota garagaraa sirbaa anaanillee qabee jechuudha rabbiin garuuyyuu inni kana hundasaa irra nuu darbee kanarraan nu ga'ee galanni isaa bara baraan hin badini dhiifama wajjiniin ijoolleen kiristaanaa ammaan booda dhiifama wajjisin gaafadhee sirba hissirbinaadha mazmurii karaa waaqayyoo hamma xoomin kun uumatachuudha obsa siniif haa kennu